kana ganda yaane garbarsiisu qabna aradatti walitti muqaddan afosha hundatti walitti muqaddan akka shariikatti walitti dhaamu qabdan adawwi gurraatti lafaatiin oromoon ilaarraa lafaate tabara dibbaa fi 50 tarbara dibbaa fi 30 yoo carraa nama harkannetu nu harkaa shirkigat qaama sadi hajarraa kana balleessuuf deemu sirritti oromoon beeytee firraa adawweessuu dandeessu qabdi gurrarraa cufachuu danda'u qabdi dhageeffachuu diduu danda'u qabdi qaama sadi qaamni tokko qaama wayyaaneeti qabeenya dhangalaasu humna meeshaadhaa bobbaasu qaamni lammataa abbaa shaneeti namaa fi loltoota qindeessitu qaamni sadeeffaa immoo ta mootummaan tunii fi abbaa wal dha'uun qaban jahuu fi ammas mootummaan tun laaftuudha jahu ta mootummaan cehumsaa dhaabbachuu qabaa ejjennoo godhatee deemu qaamni kun qaama walii galee ha mootummaa cehumsaa fiduu barbaadu mootummaa tana jiisee mootummaa cehumsaa fiduun san maaliif ta'etu sagantaarra dhufnaa jechuudha. Isii tana sadeen ammoo oromoon adda beeytee namni bakka kaleedhaa har'a jiru hin jiru ni jijjiirama namni hogguu jijjiirame jalaa jijjiirame. Hogguu ejjennoo gaafa ejjennoo gaariirra jiru ni deeggarra nama gaafa inni ejjennoo irraa siqee hin deeggaru dhugaa deeggarra malee namaa miti ka deeggaru. Dhugaanni deemuun deeggarra malee namaa miti ka deeggaru. Hin deeggaru nuti nama. Lammaa Magarsaa kaarraan tana kana jaalannu. Mee xiqqoo dantaa Oromoo diroo haa dhaabbatu. Haduratti gabba'uu taa'an. Muumichi ministeera Dr. Abiy mee dantaa Oromoo diroo dirqoo haa dhaabbatu. Haduratti gabba'uu namaa miti. Yaada. Waan inni godhu jiru deeggarra. Isarra dantaan kaayyanne. Akkatti dhalatee dantaasaati. Amantiin isaa dantaasaati. Wanni inni Oromoo godhu immoo dantaateen. Wanni inni Oromoo godhullee dantaateen. Isiisan laallaa jechuudha. Maal inni kun Oromoo godhu jiraa fi godhuu deema. Yoo wanni inni godhu tun ta Oromoo ceesistu taate ni deeggarra. Tammoo dantaasaa keessan laallatu. Ta Oromoo hongeessitu taatee jijjiiramtee dhufnaan ammoo noo jennee dura dhaabbannaa jechuudha. Abbaa fadhi. Dhageeffadhaa obbo Toleeraa dubbataan shaneedha. Waliin qabsoof jedhanii isuma qabanii warri gama baasan jiru. Kanaafuu kan biraa Oromoon alatti waraana keessatti miseensa keessatti haammatu haaraa miti jechuudha. Kabiraa warri obbo Taayyee Dandaannaa obbo Taayyeen dhiyoo tana Taayyeen dandaa dhiyoo tana dubbatee turenillee kunoo tanni dubbatillee. Wani jedhus Dr. Abiy kajalan wani sundu anu personality of yang kiri itu. Bakka sani nama kanaafuu tana irratti deebinu waan sirriiti. nama naannoo biraa jiru. Oromoon sirriitti akka hubattu kanneen barbaannu ammallee irra deddeebinee jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo jedhanii kasif fidaa turan san nama 500 shaneen amante qofa fudhan nama. Namni 500 sabaa sablammii hajaanii malee isaan Tigroota. Tigroota dhaqanii si kuffisu kan. Khalixa Oromiyaa irraa obboleeyyan keenya ilmaan Oromoo ka Wallaggaa cinqaa jiru. Afaan qabachiisee jiru. Shoorarkeessee jiru. Kajoollee xixiqqoo barnoota irraa dhorkee qawwee qabachiisee shugguxii qabachiisee bobbaasaa jiru. This is international criminal. Kun yakka addunyaati. Child abuse. Mootummaan jaarmayni shaneedhaa UN irratti shoorarkeessituudhaan warra dhala namaa balleessuu deemuudhaan ijoollee xixiqqoo armii godhuu barbaadu isaaniitiin yakki rabbanamuu qaba. Sila tutujjaaroonni Oromoo tokko faan warri saba mirga nama namaatiif daa'immaniif dhaabbatan jiraatanii waan akkanaa kana faddi godhaniiti gaggeessaniin warra akkanaa kana karaarraa balleessita. For once and all. Summiidha. Heegni dhiyaachuu qaba. Fireemmaashaa gidee qiliixoo miti kadhaquu qabu. Heeg dhaqee achitti lubbuu Oromootaa tafite. Ilmaan Harargee tafichisiise. Ilmaan Lixaa kafichisiise. Ilmaan Walloo kafichisiise. Ilmaan Booranaa kafichisiise. Ilmaan Arsiisi Koomandoo kafichisiise. Obboleeyyan keenya kadhabamsiise. Heegirra dhaabbatee gaafatamu qaba. Ijoollee xixiqqoo ammaan tana waraana godhuudhaaf Quraana dhorkee mana Quraana
qabachiisee footoo wajjin kaasee addunyaa propagaandaa daa'imatti walitti qabachuudhaaf deemu jiru kanaan heegiirra akkasasamu qaba qiliinxoo miti kun. Akka namni kanaa uliin saba tokko keessaa hin deebine Oromooti keessu jira bara ija addunyaa waan isaan godhu jiran siiban Dr. Abiy Oromoodha ilma Oromoo keessaa dhufeetu Afrikaa tanaaf ijatee jettee addunyaan gisee faarsitu Oromoo keessaa dhufe tokkotummaa ijoollee xixiqqoo waraanaaf leenjisuun jiraa jaanii dubbii Abiyyi tan akka harkaa balleessanii waan akkasii godhaa jiranii bara lolaaf isinitti hin fakkaatin propaganda fudhatama addunyaa bira qabdu dhoorkuudhaafi dalagaa Dr. Abiy waan Oromoon addunyaa biratti qabaachuu jirtuu fi harkachuu jirtu hongeessuudhaaf san irratti hojjechuu jiranii bara daa'ima walitti qabanii daa'imni san maal lolame qawwee dha'uu beekamoo qawwee beeka shugguxitti kannanii qawweetti kannanii michiyyoo kosmootiksiin cubluk godhanii aanu wani michiyyoon baaldii kosmootiksii keessa kuftee dhiiroo jeetiin gisee takka hoofla giseen laan ijoollee babbareedduu silaa yuunivarsiitiidhaa fi mana hakimaa keessa dalaguu qabduu fi dooktara ta'uu qabdu narsii ta'uu qabdu waan biraa sekreetarii adda addaa taatee jiraachuu qabdu qabanii baaldii kosmootiksaa keessa naqanii achitti isaan beekanii akka isaan godhanii ammoo ijoollee qabanii achitti michiyyoo qawweerra kaayanii footoo hojii kaayanii propagaandaa dhalaa babbareedduu ittiin fidachuuf gaara keessa dhalaa yammachuuf yoo ijoollee xixiqqoo akkana qawwee qabachiisanii pikchirri kun addunyaarra deema ilmi Oromoo biyya jijjiiree jettee miidiyaan gurguddaan faarsiti asiin ammas dhaaba Oromoo tokkotu ijoollee xixiqqoo waraanaa ijaaru jisa uummanni Oromoo kun ka akkame akka jaamnu nu godhu jiranii bara akka uummanni nu ajaa'ibu nu taasisu jiranii eeggachuu danda'u qabnaa jechuudha sirriidhatti waan kana yoo ka eeggannu taate bareedaadha dhageeffadhaa Koloneel Gammachuu Ayyaanarraan isinii kaaya. Dhageeffadhaa gaaffiin kana waraana bilisummaa Oromoo keessatti birootaaf jira yookiin Oromoon taanetu jira isa jedhu ani mormu ni jira. Kana daa'itaatti mul'ate osoo hin taane sagantaan tokko dura iyyuu ni jiru. Keessumaa karaa dhiyaa yoo fudhannee ilaalle Oromoo ta'u Benishaangul haa ta'u dhalattoota Amaaraa ta'an kanneen abbii keessa sodaadhaa laalaa waan uummanni godhatti jiru. Makabanii warri gama baasan ni jiru. Kanaafuu kan biraa Oromoon alatti waraana keessatti miseensa keessatti haammatu haaraa miti jechuudha. Kabira warri sabaan Oromoo ta'e warri sabaan Oromoo ta'e achi keessa jira jedhanii maqaa gadi buusanii maqaa nu tuqanii wanni jirus Dr. Alamuu kan jedhan wanni sun dhugu anuu parsanaalii ofii argee jechuudha. Bakka sani nama afaan keenyallee nama naannoo biraa jiru nama baay'ee anuu argee jechuudha. Afaan dhageeyyuu akka anu jedhu. Akkam wayyaa inaa naannoo keenya nu galchaa oolanii warra san gara naannoo geessinee jiru. Kunis qabatamaa eenyu akka ta'e dhiyootti arguuf jechuun fuula bichaanis fuula jarreenii isin argitu akkasitti simisoo akkasitti Maqalee dhaqxanii warra gudfaadhaa hojjechaa akka jirtan warra ba'aa hojjechaa akka jiru kan ammoo kan mijeessaa jiru akkasin ta'etti yerootti miidiyaa hawaasaa irratti dubbatamu jira. Kana ofishaalii qaamni mootummaas hin jenne qaamni dhaaba siyaasaas jedhee hin jiru. Miidiyaalee hawaasaa kana irraa wanta akkasii kana jira. Isin Koloneel Gammachuu Ayyaanaati kan nuti saaxille maqalee taayetii jara kanaa wajjin maallaqa fudhatee isaa fi firee maashoo akka godhatan godhachaa fand waan lixa deemu kana taasisuudhaan hokkorrichi deemu kun sabaa sablammii waraanaa ijaaramtee Tigiroonni keessa seenee Beenshaangul keessa seentee Shaanqillaan keessa seentee maal keessa seenanii waraana bilisummaa Oromooti jechuudhaan mootummaa ilmaan Oromootiin dhiiga Oromootiin qabsoo Oromootiin as geessee fi dhufte tana jijjiirama dhufe kana fonqolchanii Geetaachoo Asaffaa heeraaf akka hin dhiyaanne yakkamtoonni heeraaf akka hin dhiyaanne kinfeen warri xayyaaraa haate mana hidhaatiif qabaan
mootummaan cawumsaa akka dhaabbattu taasisuudhaaf fi mootummaa tana cabsuudhaaf isaanilleen akkatti wayyaanee wajjin dalagaa turan Abiyyi fi Lammaan maqaa beekaniif jibbaan guddaan takka ammaastan Abiyyi fi Lammaan maqaa akka gaariitti isaan kana waan isaan wajjin wayyaanee wajjin dalagaa turan maqaa sirrii beekaniif isii tana hongeessanii if najaa baasu jara wajjin dalagachaa turanis najaa baasu mootummaan takka jiidee yennaan yakkamaan hin jiru. Isii tana fiduudhaaf kadalagaa ture Koloneel Gammachuu Ayyaanaatiin Maqalee hoteela taa'ee tana gaggeessaa jira. Inni asirra saaxilee jirra. Arrammaa